harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoonni simbooniitum nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun jedha. Guyyaa har'aa kana kan nuti haasofnu jaalala hawwataa fi jaalala milkaa'ina qabu akkamiin horachuu dandeenya kan jedhudha. Wantoota 8 isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kanaatti na faana turaan isiniin jedha. Egaa jaalala jechuun wanta salphaa miti. Yeroo tokko namoota wal jaalannuun osuma nu jaalatu yookiin osuma jaalannu gargar yeroo itti adda baanutu jira. Innis maalinni hanqina mataa keenyatirraan akkasumas ammoo wantoota sana jaalala san keessatti wanta nu barbaachisu gochuu dhabuu keenyarraani. Wanta kana gochuudhaaf ammoo baasii tokko nun gaafatu, humna tokko nun gaafatu yookiin maallaqa nun gaafatu garuu dandeettii mataa keenyaa qofa fayyadamuu dhiisuudhaan jechuudha kan jireenya keenya gaagama keessa galchinee nama sanallee dhabnu jechuudha. Kanaaf mee maaltu nu barbaachisa wantoota jedhu kana keessaa kan waliin ilaallu ta'a. Jaalala keenya akka milkeessinu kan nu taasisu keessaa inni jalqaba. Wal jaalachuu jibbisni xiqqoon tokko onni shamaraatis ta'e onni dhiiraa keessatti uumame jennaan jaalala sana gufaatiif saaxila waan ta'eef duraan dursaa kan laatamuu fi qabu iddoon jaalala irratti jechuudha. Yeroo bilbilaan haasoftanis ta'e yeroo qaamaan wal argitanitti haasaan keessan fakkeenyaaf wal argitanii kaaffee tokkotti yoo wal affeertan ta'e waa'ee qabeenyaa qofa haasoftu yoo ta'e hariiroon keessan waa'ee qabeenyaa yookiin waa'ee hojii qofa irratti xiyyeeffata yoo ta'e jaalalli isin lamaan gidduu jiru suni qilleensi namaati kan inni deemu. Kanaaf duraan dursaa kan isin irratti haasa'uu qabdan hariiroo keessan kan gochuu qabdan onneen keessan lamaan akka wal argatuu fi akka tokko ta'u gochuudha. Jaalala onnee irraa qulqulluu ta'e waliin wal jaalachuutu furmaata. Kanaaf iyyuu jaalala keessaa akka milkeessu kan taasisu keessaa inni kun isa tokkoffaadha. Jaalala keenya akka milkeessinu kan nu taasisu keessaa inni lammaffaan wal sobuu yookiin wal kijibuu dhiisuudha. Jaalalleewwan lamaan wal kijibuu dhiisuudha. Yeroo mara dhugaa jiru ifaa fi bilisaan walitti himuu akkasumas ammoo ani kana balleesseera. Ani kana godheen jira, ani kana raawwadheen jira jettanii yoo dhugaa walitti himtan jaalalli keessan suni akka milkaa'uu fi daran akka wal amantan isin taasisa waan ta'eef. Maaliif yeroo tokko somni gidduu keenya keessaa al tokkoon yoo galee nama sana amanuu deebisne jaalala keessatti ulfaataadha wanta ta'eef jaalala dhugaa gidduu keessan jira taanaan gonkumaa wal sobuun hin barbaachisu. Namni dogongoraan waa tokko gochuu danda'a. Kanaaf isa sanarratti dhugaa irratti hundooftanii dhugaa jiru walitti himtaniitoo jaalala keessa sana akka itti fuftan yookiin akka itti cimtan isin taasisa waan ta'eef kanaaf dhugaa irratti hundaa'a malee waliin kijibnaan jedha. Jaalalli keessaan akka itti fufu kan isin taasisu keessaa inni sadaffaan yeroo kamuu taanan waliin dubbachuu inni akkas na godhe isheen akkas na goote yookiin ammoo maalifan kana godheera maal jettanii wal tuffii dhiisuudha. Maaliif yeroo tokko wanta waliin haasoftan irratti namni tokko yoo gidduu keessan kan seenu yoo ta'e jaalala keessa sana akka diigamu isin taasisa. Namoonni isin gidduu jiru yookiin isaan yookiin isheedhaan walitti dhufeenya qabu jaalala keessan kana keessatti hariiroo akkamiiti yookiin ilaalcha akkamiin nuuf qaba jettanii isa kanallee madaallii keessa galchuun barbaachisaadha. Nama tokko osoo jaalannu osoo ani jaaladhu yookiin osoo inni na jaalatu wal dhabuu dandeenya. Kan ta'uu danda'u ilaalchi namoonni nuuf qaban irraan ka'uu danda'a. Akkasumas ammoo oduuwwan nuti dhageenyu irraa ka'uu danda'a. Kanaaf namoonni nuti walitti dhufeenya godhachuu qabnu hojiin akkuma jirutti ta'ee garuu jaalala keenya keessatti namoonni haala maatiitiin yoo ta'e yookiin hiriyoottan keenyarraan yoo ta'e jaalala keenya keessatti hariiroo akkamiiti kan isaan nuuf qaban yookiin ilaalcha akkamiiti kan isaan nuuf qaban jaalala keenya keessatti namoonni nuti walitti dhufeenya godhachuu qabnu adda baasneetoo beekuu qabna jechuudha. Akka jaalalli keenya sun gaagama keessa hin seenne namoota sana adda yoo baafanne durumaan dursaa waa'ee jaalala keenyaa sana itti dubbachuu dhiisuudha yookiin jaalalleen kiyya akkana yookiin isheen jaalalleen kiyya akkana jenne hiriyoottan keenya keessatti namoonni itti himnu nama filatamaa ta'uu qaba. Maaliif namni sun yookiin jaalala keessan sana adda diiguudhaaf yaaluu danda'a. Kanaaf iyyuu namoonni isin walitti dhuftan sun jaalala keessan keessatti murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Yeroo iccitii keessan baastaniitoo itti himtan namni kun hagam jaalala keenyaaf gammachuu qaba jettanii adda baastanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Jaalalli keenya akka milkaa'u kan nu taasisu keessaa inni arfaffaan namni kamuu waan xiqqoon walitti bu'uu danda'a. Egaa nama miti miilli keenya yeroo deemnu walitti bu'uu danda'a mitire. Kanaaf iyyuu erga walitti buutaniin booda
xixiqqoon tokko erga walitti isin buuseen booda yeroodhuma sana dhiifama wal gaafachuu fi akkasumas dhiifama waliif gochuu. Jaalala keessatti dhiifamni iddoo olaanaadha kan inni qabu. Dhiifamni yoo hin jirre onneen keessan walitti jabaachati kan deemu akkasumas ammoo gara fuulduraatiif illee dhiifamni yoo hin jirre ta'e jaalalli sun gongumatti itti fufuu miti jaalalli hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhiifamni iddoo olaanaadha kan inni qabu wanta balleessaa isaan irratti isuma dhugaa walitti himtanii dhiifama wal gaafachuu. Akkasumas inni dabalata erga wanti walitti isin buuse sana erga beektanii kaastanii dubbachuu dhiisudha. Yeroo biraa fakkeenyaaf dhiifama walii gootaniitu walitti deebitaniitu kanaaf wanta walitti isin buuse sana kaastanii dubbachuu dhiisudha. Akkuma nama du'ee sanatti dagattanii bira darbuudha jechuudha. Maaliif wanti sun walitti isin buuseera dura wal isin lolchiiseera waan ta'eef wanta sana dagattanii bira darbuudha. Kanatu walitti nu buusee kanatu akka nu godhee wanta sana guutumatti dagachuun barbaachisaadha jechuudha. Erga dhiifama waliif gootanii kaatanii isa sanaan deebistanii immoo wal waqqasuun yookiin ammoo isa sanaan deebistanii irratti haasa'uun gaarii miti. Akkuma dhiifama waliif gootanitti dhiisudha. Dabalataanis dhiifama wal gaafachuudhaaf ooltanii buluu dhiisudha. Maaliif ani balleesseen jira yookiin balleessaan kan kooti erga jettanii balleessaa keessaan erga ofirratti beektee fakkeenyaaf ati ishee miiteetta yoo ta'e yookiin isheen si miiteetti yoo ta'e battaluma sanatti osoo ooltanii bulin dhiifama wal gaafachuudha. Sababbiin isaatis akkuma ooltanii bulmaata eenyu jettan sana guyyaan bubbulaa deemu isin lamaan gidduu ammoo qilleensi seenaatuma deema waan ta'eef. Kanaaf dhiifama wal gaafachuudhaaf yeroo itti kennuu dhiisu. Jaalalli keenya akka milkaa'u kan nu taasisu keessaa inni shanaffaan yeroo kamuu akka qoosattis ta'ee akka taphaatti gargar baana yookiin adda osoo baanee jettanii waa'ee adda bahiinsa haasa'uu dhiisudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko itti fayyadamiinsa kana ni qaba. Akka qoosaatitti kan itti fayyadamu ni jira jechuudha. Osoo adda baanee jedheetoo jechuudha. Kanaaf inni kun garuu jaalala keessatti barbaachisaa miti. Gongumaas fudhatama hin qabu. Waa'ee adda bahiinsa gongumaayyuu dubbachuu dhiisu. Yoo rakkoon tokko isin mudate fakkeenyaaf yoo tarii rakkoon haala yerootti wal qabate rakkoon jaalala keessan keessatti mudachuu danda'a. Kanaaf iyyuu ani siif jira jettanii wal utubdaniitoo rakkoo sana keessaa bahuudhaaf yaaluudha malee akka qoosaatti wanta san irratti fayyadamuu hin qabdan. Osoo gargar baanee yeroodhaaf akkana goonee osoo gargar baanee yeroodhaaf iddoo kana deemne maaliif wanti kun gargar baanee sana irratti hundaa'uu hin qabu. Inni hojii yookiin ammoo imalli hojii garaa biraati waan ta'eef iyyuu inni lamaan waliin qabachuu hin qabu. Kanaaf adda baana jettanii yeroo kamuu taanaan jaalala keessatti haasaan gaarii miti. Kanaaf waa'ee adda bahumsaa gongumaa yoo rakkoon tokko isin mudate nuti guyyaa boruu nama biraa taanee argamna. Akkasumas ammoo namoota biraa caallee argamna. Jaalala keenya keessatti namoota fakkeenya taana jettanii haala sanaan irratti haasa'uudha malee waa'ee gargar bahumsaa akka qosaatittis ta'e akka taphaatti kaasuu hin qabdan jechuudha. Jaalala keenya akka milkaa'u kan nu taasisu keessaa inni ja'affaan yeroo wanti tokko isinitti hin mijaa'initti yookiin ishee yookiin inni sirriidha wanti kun mijaa'aadha jettee irra dibdee darbuu hin qabdu jechuudha. Jaalallee koo jaalalleetu wanti kun naaf hin taane wanti kun sirrii miti wanti kun anaaf hin fudhatamne. Maaliif ati jechuun isheedha ishee jechuun soma waan ta'eef ishee gammachiisuudhaaf jecha wanta sitti hin mijaa'in tokko wanti kun sirriidha tole fudhadheera keessi kiyya naaf ta'eera jettee wanta sitti hin taane tokko yookiin keessi kee hin fudhanne tokko naaf ta'eera jettee irra hin darbin. Atis ammoo isa jaalattee yookiin isa gammachiisuudhaaf jecha wanta keessi kee hin fudhanne tokko wanta keessi kee hin feene tokko eeyyeen gaariidha jettee irra darbuu hin qabdu jechuudha. Sababbiin isaatis wanta sitti hin taane tokko irratti kaaste too wanti kun iddoo kanarratti natti hin tolle osoo jijjiirame osoo akkas ta'e hoo jettee kaaste yoo haasofte dogongorri illee yoo jiraate iddoo sanatti akka sirratu taasisuudhaaf akkasumas ammoo jaalala keessan keessatti cimina guddaa fida waan ta'eef iddoo sitti hin tolle tokkotti jaalallee koo wanti kun natti hin tolle jetteetoo itti muudha ifaa fi bilisaan jechuudha. Kanaaf iyyuu callistanii irra dibdanii darbuun gaarii mitiin jedha. Jaalala keenya akka itti cimnu kan nu taasisu keessaa inni torbaffaan yeroo kana dura fakkeenyaa fi ishee yookiin inni yoo kana dura jaalallee qabaatte ta'e waa'ee jaalallee keetii sana waa'ee jaalallee kee isa haaraa kanatti haasa'uu dhiisu gonguma kaastee jechuudha. Yookiin atis jaalallee biraa jaalatteetoo jirta yoo ta'e waa'ee ishee tana biratti kaastee haasa'uu dhiisudha. Sababbiin isaatis
jaalala dura dabarsite keessatti jaalala kana keessatti yoo fiddee haasofte faayidaa siif hin qabaatu. Inni biraan ammoo ilaalchi ati qabdu yookiin miira keessa galuu dandeessa ta'a. Kanaaf jaalallee dabarsite sana waa'ee jaalala dabarsitee kanarra jaalattee dhabde ta'a yookiin ammoo jaalalli keessaan milkaa'uu hin dandeenye ta'a. Erga gargar walirraa baatanii garuu jaalala isa haaraa kana keessatti haasa'uu dhiisudha. Gonkumaa waa'ee sanaa kaasuu dhiisudha. Waa'ee jaalala keessanii amma haaraa keessa jirtan kana qofarratti haasaa taasisuudha malee jaalala isa dabarsitee sanarratti jaalala isa kana irratti booressuu hin qabdanii erga haasoftanii akka nama jaalatee hin beekne taataniitu waliin haasa'uudha malee isa dabarsitan sanarratti xiyyeeffannoo laattanii isin gama lamaaninuu anis jaaladheen ture anis jaaladheen ture jaalalleen kiyya akkana turte jaalalleen kiyya akkana ture sana gonkumaa kaastanii haasa'uu hin qabdan jechuudha. Jaalalli keenya akka milkaa'u kan nu taasisu keessaa inni 8ffaa fi inni xumura yeroo hunda nama qulqulluu ta'uudhaaf yaaluu dhiisudha. Sababbiin isaatis namni hin balleessa. Namni hin balleessine kamiyyuu hin jiru. Kanaaf ani qulqulluudha ani kana hin goone ani sana hin goone osoo hin taane isa balleessite sana yookiin dhiifama naaf godhi jettee yoo balleessaa qabaatte ta'ee dhiifamaan akka irra siif darbamu taasisuudha malee erga balleessiteen booda ani nama qulqulluudha yeroo hunda ani nama qulqulluudha kan ofiin jettu yoo ta'e jaalalli keessan suni itti fufuu hin danda'u. Sababbiin isaas dhalli namaa balleessuu hin dhiisu waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu jaalala keessan sana keessatti nama qulqulluu ta'uuf yaaluu gaarii miti. Garuu balleessaa isaa sanarraa baratee nama qulqulluu ta'uu yaaluun bareeda. Balleessaa sana erga baratteen booda erga gara jaalalaa keessanitti seentanii booda kanaafiyyuu yeroo hunda ani qulqulluudha yoo jettee kan ilaaltu yoo ta'e wanta balleessite hundarrattu ani nama qulqulluudha akka jettu taata waan ta'eefi ani wanta kana lakki balleesseen jira jaalallee koo yookiin jaalalleetu wanti kun sirrii miti garuu osoon hin beekinan balleesse yookiin ammoo hin ta'a yookiin gaariidha laata jedhee tana wanta kana hojjedhe jettee haala badiinsa keetiitiin yoo fudhattee dhiifama gaafatte ati nama qulqulluu ta'e keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa gorsi kiyya kanarraa kana fakkaata. Akka waa irraa hubattan shakkii hin qabu. Yaada keessaniif ammoo komentii jalatti naaf barreessa. Yoo isinitti tole ammoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Namoonni yeroo jalqabaatiif ammoo gama simbooniitu dhuftan baga nagaan dhuftan aanaa dhufu isiniin jedhedha. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii kan koo ta'an isiniin jedha. Tarii dogongora yoo hin qabaadhe ammoo komentii jalatti dogongora koo natti himaa nan sirradhaan isiniin jedha. Kanaaf qophiin kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti waan na faana turtaniif galatooma. Horaa bulaan isiniin jedha.